Ani du'uu hin fedhu. Ani du'uuf qophii hin qabu. Ani sanyii koo bakka buusee du'uu fedha. Lakki ani ganaan heerumaa. Lakki ani ganaan fuudhaa. Osoo xayyaariin ka'een dura motora maa ofirraa hin laalinaa. Anuu ijoollee tiyya bakkeetti dhiisee du'uu hin fedhu. Lakki anarra du'aaf qophii hin qabu. Kanaafin kana fakkaatan hedduu namoonni jechaa turan jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bulee kiyya kabajamuuf jaalatamuu ashama harkifuun jirtu. Alhamdulillah naga koodisinis baga nagaa taatan isiniin jedha. Egaa salaamata isin gaafachuu hin irraanfanne hundi keessaniyyuu nageenyi rahman rabbii isin bira naafaa qaqqabu isiniin jecha. Egaa har'a seenaa bashannansiisoo barsiisoo akkasumas seenaa hedduu itti bashannantan akkasumas kan barumsa guddaa of keessaa qabu jedhee kan yaada jechuudha. Akka kootti seenaa bareedaa tokko qabadheen isinii dhufee hanga dhumatti viidiyoo kana daawwadhaa. YouTube channel Oromo Arts and Craft subscribe naaf godhaa jajjabeessaa isiniin jedha inshallah. Tole gama seenaa tiyoo dabarru seenaan imaltoota turanii. Imaltoonni kun xayyaaraan biyya tokko irraa gara biyya tokkoo imalan jechuudha. Imaltoota gara 50tu xayyaara kana keessa jira. Imaltoonni kun xayyaara kana keessatti kan argaman jechuudha. Dardara qarree akkasumas jaarsaaf jaartitu argama. Xayyaarri kun lafa ka'ee osuma balali'aa jira osuma inni balali'aa jiru namoonni kunillee kalaas kolfuu haasawuu fi tapha eegalan jechuudha xayyaara keessatti. Xayyaarri kun osuma balali'uu osuma isaan gammachuudhaan guutamanii taphataa kolfaatumaan jiranii inni xayyaara balaliisu sagalee dhageessise. Hogguu isaa inni sagalee dhageessisu imaltoonni kunillee rifaatuudhaan cal'isanii sagalee dhageeffachuu eegalan jechuudha. Sagalee namtichi akkas jedhe. Kabajamtoota imaltoota keenya akkuma teeknikaa nu mudateen motorri xayyaaraa lamaan waan dhaabbateef amma kana booda homaa gochuu hin dandeenyu jedhe. Urguu inni kana jedhu osoo inni haasaa isaa hin xumuratin wacuu eegalan jechuudha. Imaltoonni kuni wacuu eegalan jechuudha. Rifaatuudhaan urguu isaan waca eegalanii maal jedhan isinitti fakkaate? Imaltoonni kuni kun lakki ani ganaadha du'aaf har'atti qophii hin qabu. Kun lakki ani ijoollee tiyya bakkeetti gatee du'uu hin fedhu. Kun ammoo lakkiniin toobadhaa. Kun ammoo osoo achi xayyaara kana balaliisuun eegaliin akkamitti ofirraa motoraan ilaalla isini. Namni wal dhageeffatu hin jiru hunduuyyuu miira sodaa keessa galanii bakka iwwacu jechuudha. Amma inni xayyaara oofuu dallanee usaamee takkaa usaa jedhaan jennaan zim jedhan. Hoggaa kana ammas itti deebi'ee maal jedheen seetan. Kabajamtoota imaltoota keenya amma isin waccani wanti isin fiddan tokkos hin jiru. Xayyaarri kun daqiiqaa muraasa booda lafa dhahee waan caccabuuf isin hundi keessanuu namni walitti mufates yoo jiraate dhiifama walii godha. Rabbii keessan kadhadhaa hanga xayyaarri kun lafa dhaheetiin caccabetti namni du'a oolu hin jiru. Kanaafuu rabbii keessan kadhadhaa zikrii godhaa kan waloltanis dhiifama walii godhaa jedhe. Ogguu kana jaarsaa fi jaartiin waliin haasaa eegalan. Jaarsa akkas jedhaan. Jaartii tiyyaa ani obboleettii tantee tan xiqqoo sanii wajjin hariiroo jaalalaa qabaa. Yeroo lamaaf ulfooftee irraa baasee. Jaalalli kiyyaa fi kan isii hedduu tokko na jaalatti hedduu tokkoon isii jaalachaa ture. Dhoksaadhaan warri
keessanii simbeeku ati simbeektu waliin jiraachaa turre dhiifama naa godhii jedha. Hayya habiibii kiyya dhiifama sii godhee jetti. Anillee dhiifama si gaafadhaa jetti. Tolee jedha. Habiibii kiyya bar anillee ijoollee tokkocha hangafaa ilma tokko hangafaa malee ijoolleen ani qabu hunduu tana namicha ollaa kenna saniitii jetteeti. Tana namicha ollaa kenna saniitii jetteen. Haa yaa badabboo jedheen. Nuti bar gizee gaafa malee isi jalaa badee hattuu fudhate siin jedhe san ni yaadattaami jetteen. Eeyyetii jedheen. Mallaqa san bar hattuu osoo hin taane anaatu fuudhee isatti kennee imala kana booda ofirraa si ajjeesetiin isatti heerume isa wajjin jiraachuufi jette. Dhiifama naa godhi jette. Haaya dhiifama sii godhee jedheen. Eddoma tanaan mallee inni namtichi xayyaara balaliisuu eegalee kabajamtoota daawwattoota keenya motorri sadeenuu seeraan amma hojjechuu eegalee jira. Inshaallah daqiiqaa muraasa booda nagayaan bakka imaltanii geessanii jedheen jedhama. Seenaan kun egaa seenaa barumsa hedduu qabu jedhee waan yaadeef isin biraan gahe. Seenaa kanarraallee waa hedduu hubattan jedheen yaada. YouTube channel kiyya subscribe naaf godhaa jajjabeessaa. Maqaa YouTube kiyya akkuma agartan kana Oro Artist and Craft jedha. Hojii aartii fi akkasumas waan tokkoon hojjedha jedheeti kan bane. Dura kaayyoon kiyya kana turre kan biraa ture. Sanis haala laafii jennee hojii kanas hojii biraa waan qabuuf hojii mana madaala wajjin haala waan naa hin mijanneef hanga danda'ameen viidiyoo akkanaa kan biraas hojjechuuf akka hamilee naaf ta'a waan ta'eef YouTube channel kiyya subscribe naaf gochuu hin irraanfatina. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.